Maqaa keessan eessaa mokka kan dhuftan Waaqayyo immoo lafa kanatti maal akkasii godhe sodaa tokko malee saba kanaaf jajjabinaaf gorsa tokko danda'utti fuula keessan gara kaameraatti galgalaatti dubbadhaa. Ani maqaan koo Saaraan jedhama. Naannoo kanan jiraadha. Waan Waaqayyo naa godhe keessaa waa xiqqoo ishee muraasa dhugaa ba'a. Qormaata wayiin qaban ture. Qormaatichi meedikaala wayiin kennan ture. Aduu roobii ganamaa na waamanii biiroodha. Kottuuti meedikaala kennii naan jedhan. Baay'een sodaadheen ture. Baay'ee keessi koo na dhiphate. Achi dhaquu dhiisee roobii ganama mana kanan lafa kanan dhufeeniin gaafa lafa kana dhufeedhu lakkanoo keessa koo na sodaatedheen raajiin faa biiroo jiru kadhachiifadheen deemeen odoma keessi koo na sodaatu odoma keessi koo na hollatu baay'een sodaadhan tureeniin. Bara dheeraa immoo waa'ee lafa kanatti wantoota guguddaatu natti dubbatama ture. Maa inni kan koo Waaqayyo inni Waaqayyo jedhu kan biraadha. Ankoo immoo kan biraadha. Maa inni Waaqayyo dheen guyyaa baay'een fuula Waaqayyo duratti nan gunguman ture. Deebisee immoo Waaqayyoon nan galateeffadhan ture. Akka tasaa ta'e carraa wayiin argadheeniin carraa sana kanan argadhee waggaa dheeraa natti raajama ture. Biyyoota guguddaa irratti si ergaa biyyaaf eebba taata dhalootaaf eebba taata naan jedhu haadha nama baay'ee taata naan jedha Waaqayyo. Maal gooftaan onnan jiraachaa jiru isa kana miti maaliif isa kana natti dubbattedheen Waaqayyoon baay'een dudubbadhan tureeniin amma dheen gaddaa waan ani yaannedha dhimma wayifan namaaf gara biyya alaa nama geessuuf jedheen biiroo dhaqeen gaafan biiroo dhaqeeru yaada koo keessa illee jiru ture waggaa tokko duraa. Paaspoortii koo irratti illee kasaannaa kadhatanii fi mana garasii turanii biyya Arabaa dhaqee mana namaa keessa deebee hin hojjedhu Waaqayyo waan na dhowwatees hin qabu. Garuun jedheeniin Waaqayyo yoo dhuguma naan na beekas ta'e yoo nanis mucaasaa ta'e na beeka ta'e Waaqayyo anaaf wanta gaarii naaf haa kennu malee deebi'ee maa dhaqee ashkarii Arabaa hin ta'u abadan hin jedheeniin nan kakadhee nan dhiiseeniin mucaa tokkotu na bira jirtu turte isheedhaaf viizaan dhufnaafanneen isheedhaaf piroosesii jalqabee dhimma ishee raawwachiisuuf hin naqe akkuma naqeenii itti gaafatamaan biiroo sanaa ati maaliif hin deemtu nuti biiroodhaaf si ergu barbaannaa naan jedheeniin afaan dandeessaa naan jedhe eeyyoo afaanis nan danda'a Oromiffana naasaa Amaariffana naasaa Arabiffana naasaa afaan kun hundiyyuu anaan nan rakkisu innaan biiroo si erginaati hin barbaaddaa naan jedhe egaa an karoora koo keessaa beeraa inni kun gaa karoora Waaqayyoodhaaniin. Innanani eeyyoo nan dhaqaa akkamitti na erguu dandeessuun jedheeniin innani miindaa waliin haasofnaa ani biiroo asirra kan biiroon kun kan kiyyadha innaa achitti immoo nama barbaadaan jira nama ati immoo afaan sadii dandeessa bakka sin ergaatii naan jedhee silkii koo qabadhuu naan jedheeniin silkii isaanan qabadhee gaafan qabadheedhu naa dawwalanii qanii biraa paaspoortii nuu fidii. Meedikaalas nuu kenni naan jedhan torban sadii duradha nan sodaadhe keessi koo na dideeniin indee jaalala Waaqayyo yoo ta'e haa ta'u garuu nan murteessedheen guyyaa lamaan tokko biiroo dhaqee paaspoortii sillaannee deebi'een dhufeeniin lakki Waaqayyo anaan natti dubbachuu qaban jedheeniin guyyaa tokko iddoo kanadha aduu sanbata wayiidha sagaleen naa dhufeenna maayini sagaleen kuni jedheeniin bakka inni dheengadda ani didee gale kuni sagalee isa kanadha raawwachuun qaban jedheeniin nan naqee hojii Waaqayyoo ta'e aduun roobiis dhufeen iddoo kana gee meedikaalichi gaa akka biyya Arabaa ijoolleen itti deeman miti kan keenya addadha qormaata qabaa mirmaraan isaallee waan addaadha. Waaqayyoon lafa kanatti natti dubbatame gaara wayii fuula kee dura jira gaarri kun gadi jedha in sodaatiiniiti galgala mokottuuti dhugaa ba'i naan jedhan raajiin faasitti biiroo keessatti naa kadhatanii Waaqayyo saba Waaqayyo dura dhaabbadhe kanan dhugaa ba'u barbaadu meedikaala sanas nan darbee fatanaa sanas nan darbee sabni dhagaa jirtan ililleef galata Kiristoos fida. Ulfaadhu Yesuus innaa Waaqayyo sakana naa godhee
har'a immoo Saudiidhaan dawwalanii torban kana dhufuu dandeessaa amma torbee kana bichaadha qophaa'ii naan jedheenin lakki kanammaatu keessa koo jiru galgala kana har'a dhugaa ba'u man qaba bakka engadda dafeenin galle biiroodha galgala ture har'a garuu dirqaman dhugaa ba'uun qabadheeni sabni waaqayyo kana dhageessanii mee waaqayyoon si'a tokkicha naa galateeffadhaa fadhu Yesuus na kanadha dhuga baatiin koo ጊዜ waaqayyo waa baay'ee waa guguddaanatti dubbata ture garuu dhugaanis nittima haalli keessa jirru eeyyoo nutti fakkaata hin mormina akkamitti akkana ta'a jenna akkamitti kun immoo ta'uu danda'e jenna garuu wanti waaqayyoof dadhabame hin jiru dhugaanis niin jedhaanin ጊዜ baay'ee mucaa koo waaqayyo irra jakee keessettanaan jedha maal yoomani waaqayyo irraa adda ba'ee jiraadhe beekan jedhaanin isuma dhugumaanis nittima waaqayyo irra jakeessan kaadhaa wanti waaqayyo deebii tokko ittiin kennin bira darbu tokko ittiin hin jiru isa kanan isiniin jechuu barbaada waaqayyo sinaa eebbisu ulfaadhaa kabajamaan jedha. Nagaa waaqayyoon deddeebi'a meeshaan illee galata waaqayyo fida.